Jirra jirtu tana chemistry kutaa kudhanii unit 1 part 7 walitti deemnee jira jechuudha. Part 1 unit 1 part 7 1.4 balancing redox reaction oxidation number change method isa joo walitti deemnee jira jechuudha. At the end of this section, student will be able to balance redox reaction using oxidation change method. Oxidation change method kana jijjiirama oxidation atomii kana fayyadamuudhaan redox reaction balance godhuu danda'u qabda jechuudha. Eeganii fi mata duree kana finne boodarra one way to balance redox reaction by keeping track electron transfer by using the oxidation number of each of the atom. Maaliin elektiroonii transfer taatu san mata elektiroonii transfer taatu jira yeroo fi redox reaction keessatti yeroo san using oxidation number isaadha jechuun oxidation number in elektiroonuma sanii isa san tokko elementii atomii gubbarra keenye isa san fayyadamna jechuudha. Karaa gabaabatti oxidation number of atomii fudhanneeti maal goona balance goona eessarra keenye atomii gubbarra keenye jechuudha. It is based on the difference in oxidation number of oxidizing in the reducing agent jechuudha. Inni kun maalirratti hundaa'a? Garaagarummaa oxidation numberii oxidizing fi reducing agent irra jiru jechuudha. For the oxidation number change method start with unbalanced equation. Oxidation number change method maalni unbalanced equation hin taane jechuudha. Unbalanced equation jechuudha. Balance kan ta'in jechuudha. Oxidation equation balance hin ta'in. Fakkeenyaaf inni kun ammoo balance hin taane jechuudha. Iron 2 iron hin takka balance hin taane isa kana balance godhuudhaaf. The following the example below is for the reaction iron oxide with carbon monoxide. Isa kana oxidation number change kana fayyadamuudhaan balance yaa goonu. Amma ironiin akkamirraa dhufe isa iron 3 plus oxygen minus 2 kana cross baay'ifnee akkana finne jechuudha. Yeroo kana oxidation number of iron plus 3 oxidation number of oxygen minus 2 oxidation number of oxygen minus 2 oxidation number of carbon plus 4 plus 2 Again plus 2 dhufe carbon monoxide oxide yeroo hunda minus 2 maal irraa haafe peroxide superoxide oxygen difluoride irraa haafe minus 2 dha jechuudha. Yeroo kana kaarboonii gubbarratti x goota. Yeroo kana maal goota x plus minus 2 equal to 0. Minus 2 gizichi dabaree plus 2 x is equal to plus 2. Yeroo kana maal ta'a oxidation number of carbon plus 2 ta'a jechuudha. Plus 2. Oxidation number of free iron 0. Atomiin free teessu 0 dha jechuudha. Okay, carbon dioxide oxidation number in isaadha. Carbon gubbarra x godhatte oxygen gubbaa minus 2 times 2 maal ta'a minus 4 ta'a jechuudha. X plus minus 4 is equals to 0. Amma yeroo kana minus 4 gizichi dabaree x equal to plus 4 ta'a jechuudha. Plus 4. Oxidation number of carbon plus 4 oxidation number of oxygen minus 2 dha jechuudha. Oxidation number of carbon plus 4. Okay, yeroo kana maal goona haa barreeffannu iron 2 oxygen 3 plus carbon monoxide to form free iron plus carbon dioxide. Kanaami asitti oxidation number isaadha 3 arganne. Asitti oxidation number isaadha plus 2 arganne. Oxidation number isaa kana 0 arganne. Oxidation number isaa kana 4 arganne jechuudha. Amma san booda maal goona laayiniidhaan wal qabsiifna jechuudha. Laayiniidhaan wal qabsiifneemi eega laayinii wal qabsiifne oxidation number of iron 3 irraa gara 0 dhaa gad xiqqaate maali reduction yookaan ammoo oxidizing agent dha jechuudha. Waggaa kana maali minus 3. Oxidation number of carbon 2 irraa gara 4
maal ta'e lama dabalee gizee lamarraa gara 4 deemee maal ta'a oxidation number ta'a jechuudha. Oxidation yookaan immoo reducing agent inni kun +2 amma +2 kanaa fi -2 yookaan immoo 3 inda 2 kana fayyadamuudhaan baalaansii goonaa jechuudha. Baalaansii goona amma maal fudhannaa 3 inda 2 fudhannee baalaansii goonaa jechuudha. Okay 3 kana fidii kaarboon monoxide kaarboon dioxide bira kaayi. 2 kana fuudhii ayiranii firii tana bira kaayi. Yeroo kana maal ta'a iron 2 iron already balance waan ta'e jiruuf as 2 godhannoo jechuudha. Maali 2 iron balanced. Oxygen asitti kaarboon monoxide eegatee sadiin tullachuun ni baay'ifti kaarboonii 3 oxygenii 3 jira jechuudha. Amma yeroo kana oxygeniin as 3 jira asii 3 jira 6 asammoo 2 jira sadiin tanaa hojii gizee baay'ifnee kaarboon dioxide waan ta'eef lamaan oguu baay'ifnee meeqa ta'a kaarboonii 6 jira jechuudha. Kaarbooniin as 3 jira asii 3 jira maal ta'e baalaans ta'e jechuudha. Asitti asii gaditti ni ilaallaa jechuudha. Steepii tokkoffaa irratti assign oxidation number to each of the atom in equation in the right above the atom. Atomii gubbaratti akkuma reefu tanatti oxidation numberii akka barreessinaa jechuudha. Atomii gubbaratti oxidation numberii isaa barreessina. Eega oxidation numberii barreessine booda identify the atom that are oxidized and those that are reduced. Reduced kates oxidized yookaan oxidation yookaan reduction katee adda baasii. Adda baafne akkamitti adda baafne 3 irraa gara 0 reduction 2 irraa gara 4 oxidation jennee adda baafne jira jechuudha. Kana jechuun kaarbooniin oxidized ta'e 2 irraa gara 4 iron reduced 3 irraa gara 0 eega kana adda baafne booda use a line to connect that atom are undergoing a change in oxidation number. Maal guna laayiniidhaan wal qabsiifnaa jechuudha. Asirraa gara kanarraa gara kanaa laayiniin eega akka wal qabsiifne booda on laayinii gubbaarratti maal barreessinaa oxidation numberii isa kanarratti 3 isa kanarratti immoo 2 dabala jechuudha. Eega barreessinee booda maal guna laayiniidhaan eega akka wal qabsiifne booda use a coefficient to make total increasing oxidation number equal to total decreasing reduction oxidation number kana maal guna wal qixa guna jechuudha. In this case the least common multiple of 3 in the 2 in the 3 is 6. So oxidation number increase should be multiplied by 3. Oxidation number in isa dabale 3 by. Oxidation number in carboni lamarraa gara 4tti maal ta'e dabale 3 by ifta. While the oxidation number decrease multiply by 2 khatiqate meeqan by ifta 2 by ifta irani 3 irraa gara duwwaa deemee 2 by ifta jechuudha. Sorry 2 by ifta jechuudha. Eeganiif 2 by ifte the coefficient is also applied to the formula in equation. So 3 is placed in front of carbon monoxide in front of carbon dioxide. Carbon dioxide fi carbon monoxide dura maal goona 3 keenya jechuudha. Eega 3 keenye 2 is placed in front of iron. The right side itti argamu A to form B yeroo jenne kana inni kun right inni kun ammoo left ilaalee jira jechuudha. Jalqaba irratti yeroo kana right side kanarra meeqa godhannaa 2 godhannaa 2 goone. San boodarra maal goona eega keenye isa kana bira immoo hin keenyu jechuudha. Jalqabumaa already balance waan ta'eef hin keenyu jechuudha. Maal jaa iron oxide does not require coefficient because subscript is 2 after the iron indicate are already 2 iron balanced. Sorry, iron indicates that are already 2 iron balanced atom. Jechuun jalqabumaa 2 coefficient waan qabuuf subscript waan qabuuf coefficient biraa isan barbaachisu jechuudha. Coefficient isan barbaachisu jechuudha. Isa kana jechuun akkanatti agarsiistaa jechuudha. Step 5 to check whether each element is balanced. Occasionally a coefficient may need to be placed in front of
molecular formula was not involved in the redox process. In the example, the equation now balanced. Isa kana jechuudha. Check gootaa jechuudha balansii fi balansii ta'uu dhabuusaa. Okay, example 1.15 balance equation the chemical equation. Jalqabarra maal godhannaa? Oxygenii hydrogenii yeroo hunda +1 oxygenii -2 waan ta'eef oxidation numberii nitrogenii oxidation numberii arsenic yookaan oxidation numberii nitrogenii +1 oxygenii -2 asittillee oxygenii -2 arsenic x gootee hydrogenii +1 oxygenii -2 asittillee hydrogen +1 oxygenii -2 eega kana adda baafnee booda oxidation numberii warra XX kananii fi nitrogenii fi arsenic kana adda baasuu qabna jechuudha. Rectant side inda product side dha adda baasuu qabna jechuudha. Haya oxidation number of nitric acid. Nitric acid isa kana adda baasuudhaaf hydrogenii +1 qaba. Oxygenii -2 qaba. Yeroo kana isaan kan lamaan waliin maal goonaa baay'ifnaa jechuudha. Isa kana waliin baay'ifnaa jechuudha. Yeroo baay'ifnee maal ta'a -6 ta'a. Haya 1 +1 hydrogenii as gubbarraa x qabna sorry plus zetaan x kana gisee waliin baay'ifnee -6 ta'a jechuudha. Isa kana gisee waliin baay'ifnee -6 is equals to 0. Haya +1 ida'uu -6 maal ta'a -5 ta'a. Namni tokko liqii qarshii 6 osirraa qabu qarshii takka gurraa kafaltee qarshii osirratti hafaa jechuudha. -5x -5 equal to 0. -5 in gisee dabre +5 ta'a. Oxidation number of nitrogen is +5. Arsenic barbaaduudhaaf H3 arsenic AS3 -2 +1 isa kana x. Inni kun oxygenii gisee kana waliin baay'ifnu hydrogenii gisee waliin baay'ifnu +3 +x x ta'a isa kana ta'es fi san boodarra kana waliin baay'ifnaa -6 yeroo walitti daanee -3 ta'a jechuudha. X -3 equal to 0 -3 gisee dabalee maal ta'a +3 ta'a jechuudha. +3 ta'a. Okay asirratti +3 asirratti +5 asirratti immoo nitrogenii kanarratti oxygenii -2 waan ta'eef nitrogenii gubbaarra x godhataa x -2 is equals to 0 +2 ta'a jechuudha. Nitrogenii asitti +2 asirratti arsenic kanarratti hydrogen 3 AS oxygen 4 x asirratti +1 hydrogenii yeroo hunda -1 +1 oxygenii -2 yeroo kana isaan lamaan kana yeroo minii fi waliin baay'ifnu meeqa ta'a +3 +x -8 isaan lamaan kana gisee waliin baay'ifnu gisee walitti daanu -5 x -5 equals to 0 yeroo itti dabalu +5 jechuudha. Asirratti +5 +3 +2 +5 jechuudha. Ammanii fi maal goona laayinii fayyadamna. Nitrogenii AS. Amma yeroo kana nitrogeniin +5 irraa gara meeqatti reduction ta'e gara 2tti maal ta'e reduction ta'e jechuudha. Nitrogeniin maali 3 inni kun 3 irraa gara 5 maal ta'e +2. Amma 3 fi 2 kana fayyadamuun maali baalaansii goonaa jechuudha. Isaan lamaan kana fayyadamuun baalaansii goonaa jechuudha. Okay yaa baalaansii goonuu 3 fi 2 as 3 godhadhu as 3 godhadhu sorry as 3 godhadhu as 2 godhi as 2 godhi. Haya hydrogen nitrogen oxygen AS rectant side hydrogen nitrogen oxygen AS product side. Hydrogen as meeqa asitti 2 asitti 9 jechuudha. Maaliif 3H3ASO3 hoggenne isaa sadeen tun isaan kan hundachi baay'ifti. Asitti hydrogenii 9 asitti oxygenii 9 asitti immoo AS 3 qabnaa jechuudha. Waan kana ta'eef
waan kana ta'eef hydrogenii meeqa qabna asin 2 asis 9 meeqa 10 takka asitti illee 9 asitti 2 irra keenyaa 10 takka nitrogenii as keessatti meeqa hullachuun ni baay'isa waan ta'eef meeqa 2 jechuudha nitrogenii 2 asitti illee 2 product side oxygen asitti 6 asitti immoo 9 akkuma reefu dubbannetti meeqa 15 asitti illee 2 asitti immoo 12 jechuudha akkamitti 3H3ASC oxygen 4 jennee sadeen tun hundachi baay'ifte hydrogenii 9 AC 3 oxygen immoo 12 asin 2 asin 12 meeqa 14 asitti akka 15 oxygen asitti illee meeqa 15 jechuudha oxygen 15 arsenic 3 S3 amma ta'e balance ta'e jira jechuudha akkuma asirra mul'atu kana identify oxidation number isaadha akkuma referennetti hydrogeniin 2 takka nitrogenii 5 -2 3 2 -2 1 +5 eeganiif kanatti oxidation number tokko isaa adda baafne booda determine the change oxidation number for each element isaanii barbaanna 5 irraa gara 2 -3 3 irraa gara 5 +2 eeganiif kan adda baafne make total increase in oxidation number equal to total decrease in oxidation number we need two atom nitrogen for every 3 atom ASO. This gives us total changes -3 in the +3 +6 in the -6. So the place of number 2 in the 3 coefficient in front of formula containing atom akka reeffannetti keenye baalaansii goonaa jechuudha. Okay, isa kanaas ilaallu exercise 1.7 balance the following using oxidation number change method isa joo kana ilaallu yeroo yoon fi tokko keessa ilaalle isinis akka isinii galeef ni yaaltan jechuudha. Okay, ilaallu irratti oxidation number of aluminum 0 oxidation number of hydrogen +1 oxidation number of sulfate -2 oxidation number of aluminum +3 oxidation number of sulfate -2 oxidation number of hydrogen is 0 amma yeroo ana oxidation number isaadha aluminum 0 irraa gara +3 maal ta'e oxidation ta'e hydrogen asitti illee +1 irraa gara 0 +1 irraa gara 0 maal ta'e +1 irraa gara 0 maal ta'e reduction ta'e inni kun oxidation ta'e inni kun ammoo reduction ta'e yeroo kana kun -1 kun ammoo maali 3 dha jechuudha +3 amma yeroo kana maal goona 3 fi waan fudhanneet maal goona baalaansii goonaa jechuudha akkamitti as meeqaa galchinu 3 as 3 bakka hydrogen jiru san booda hydrogen as meeqaa 6 hydrogen asitti 6 hydrogen is balanced sulfur is 3 sulfur is inni ASCO4 3 jookun isa hanga kana malee aluminiumii hin baay'isu isa kana guutuu baay'isa yeroo kana aluminiumii hin baay'isu waan ta'eef sulfuriin 3 jira jechuudha sulfur 3 sulfuriin maal ta'e balance ta'e okay maaltu nu hafe oxygen nu hafe oxygen as meeqa 12 oxygen asitti 12 asitti illee 12 jechuudha sadeen tun isaan hunda waan baay'ifti waan ta'eef 12 oxygen is maal ta'e balance ta'e okay aluminiumiin ammoo asitti 2 asitti immoo 1 tuuma keenya maal ta'a balance ta'a jechuudha aluminium hydrogen sulfur oxygen reactant side aluminium sulfur oxygen hydrogen les maakanu maal ta'a balance qabate aluminium 2 aluminium 2 subscript jala jirtu 2 hydrogen 6
hydrogen is 6, hydrogen is 6, sorry, jala kana 6, sulfur 3, sulfur 3, sulfur 3, oxygen, kudha lama balance ta'e jira jechuudha. Okay, gaafii C tanaa dalagnu. Gaafii C tana dalaguudhaaf manganeesii X gubbara godhataa. Manganese X gubbara godhataa X oxygen -2 times 2 minus 4 equals to 0 plus 4 harkataa jechuudha. Plus 4 harkataa jechuudha. Mn plus 4 aluminium 0 manganese 0 aluminium plus 3 akkuma reef dubbannetti aluminium oxygen -2 plus 3 yeroo criss goonu akkana dhufaa karaa kanaanii plus 3 dhufee jechuudha aluminiumiin. Yeroo kana manganese -4 maaliifi -4 manganeesiin 4 irraa gara 0 deeme waan ta'eef aluminiumiin 3 plus 3 meeqarraa 0 irraa gara 3 deemee oxidation inni kun ammoo reduction dha jechuudha. Manganeesiin reduction dha, aluminiumiin oxidation. Yeroo kana 3 fi 4 fudhannee maal godhuu qabna? Dalaguu qabna jechuudha. Balance godhuu qabna. 3 fi 4 3 in the 4 okay 4 aluminium bira kaayi 4 aluminium bira kaayi 3 as kaayi okay yeroo kana balance ta'e jira. Garuu immoo isa kana balance godhachuudhaaf lama keenya jechuudha. Lama keenya already 2 coefficient qabu waan ta'eef. Haya manganese oxygen aluminium reactant side manganese oxygen aluminium product side manganese 3 oxygen 6 reactant product side oxygen 6 maaliif sadii baay'isu lama waan ta'eef aluminium 4 maal ta'e balance ta'e jechuudha. Balance ta'e kan dalagaadha. Non-redox reaction. At the end of this section, student will be able to identify redox reaction in the non-redox reaction. Redox reaction if non-redox reaction adda baaftanii beekuu qabdan jechuudha. Beekuu danda'uu qabdan. What are non-redox reaction? Non-redox reaction jechuun maal jechuudha? Non-redox reaction are chemical reaction where oxidation state of chemical element remain unchanged. Oxidation numbering elementoota maali osoo hin jijjiiramne hafu reactant side fi product side dha. Maal ta'u oxidation numbering isaanii dha wal qixa ta'u osoo hin jijjiiramne reductionis oxidationis yoo hin qabaanne jechuudha. Therefore reaction in which neither oxidation nor reduction take place or no species either gain or losing electron are non-redox reaction. Non-redox reaction jechuun oxidation illee miti, reduction illee miti. Species san keessatti reaction san keessatti gain wanni ta'e illee hin jiru, lose electron hin ta'e illee hin jiru. Inni kun maali? Non-redox reaction dha jechuudha. Neutralization in the double displacement reaction are example of non-redox reaction dha jechuudha. Isaan kun lamaan example double displacement fi neutralization element neutralization ta'e maali? Non-redox reaction dha jechuudha. Example oxidation number of sodium +1, oxidation number of sulfate -2, oxidation number of calcium +2, oxidation number of aluminum sodium chlorine -1, oxidation number of sulfate -2, oxidation number of calcium +2, oxidation number of sodium +1, oxidation number of chlorine -1. Amma yeroo kana asitti oxidation number in sodium meeqa? +1. Asitti illee +1. Sulfates -2 +2 calciumitis +2. Amma maali? Wal qixa ta'e wanni transfer ta'e hin jiru jechuudha. Hundi isaa wal qixa. Okay, oxidation number in isa kana 0 ta'uu ilaallu ammas. 0 ta'uu ilaallu. Kan goona oxidation number of sulfate yaa barbaannu jalqaba. Asirra +1 enneemi lamaan gisee baay'ifnee lamaan jala jirtuun gisee baay'ifnee +2
San boodarra x gubbarraa qabna x asin -2 dha. -2 -8 oxidation number isaadha kanaaf kan walitti daane -6 yogguchi dabare +6 ta'a. Oxidation number of sulfur +6 isa kana -2 gizee waliin baay'ifne -8 isa kanaadha gubbarra takka jira lamaan +2 fi 6 walitti daane 8 gizee 8 irraa dhufne 0 kanumaafuu maali oxidation number hin qabu jechuudha. Oxidation number hin qabu non redox reaction inni kunis akkasumatti +2 inni kun -2 kaarboonii barbaannu kaarboonii gubbarratti x goota san boodarra oxidation number of calcium +2 x isa kanaadha meeqa isa oxygenidha -2 baay'ee 3 -6 san boodarra -6 ida'uu -2 ida'uu -6 -4 gizechi dabaree +4 asittillee +2 -2 kaarboon daayoksaayidiidha ammoo kaarboon daayoksaayiid gubbarratti x godhatta as gubbarra -2 dha gizee waliin baay'ifne -4 x -4 = 0 gizechi dabaree +4 asittillee +4 bakka wanni jijjiirame hin jiru non redox reaction jechuun reaction kanaati jechuudha. Isa kana check godhaadha jechuudha +1 -2 +1 +1 +5 -2 +1 akkasumatti +5 +1 -2 isa akkasi fudhadhaadhaati non redoxidha non redox ta'uu isaadha sirriitti adda baafadhaadha. Har'aaf nu gaa yeroo itti aanu paartii 8 irratti 1.5 molecular in the formula mass the mole concept in the chemical formula isa jiru bal'inaa waliin ilaalla. Har'aaf asirratti nu gaa yeroo itti aanuuf hanga inni walitti deebinutti hanga sitte waan nu daawwattaniif galatoomaas kanaana keenya subscribe like share comment godhadhaa. Commentiin keessan isa dhufuuf nu jajjabeessa waan ta'eef nu wajji turaa isin jennaa afeerraa keessanii kun nuuf mul'adhaa galatoomaa.